Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundattis nu qabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti WhatsApp irratti namoonni guruupiilee garaagaraa keessa jirtan jechuudha. Guruupiilee gurguddaa keessa jirtan. Akkamitti WhatsApp irratti jechuudha sagalee guruupii qofa jechuudha kophatti akka sagaleen isaa wayita meeseejiin isaa nurratti galbu sagaleen isaa hin dhageessinu hin jeeqne karaa taasisuu dandeettanis itti garsaa jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha ergaalee garaagaraa fakkeenyaaf kanneen WhatsApp irratti namni ergu fotoos ta'e viidiyoo gara gaalarii keessanitti heeyyama keessan malee akka inni gadi hin buune karaa taasisuu dandeettanis isin garsaa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaasin jira. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan barnoonni keenyas ta'e chaanal keenya subscribe godhaa, viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyoottan keessaniifis qooda gaafii fi yaada qabdan kooment irratti nuuf katabaasin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha kana WhatsApp keessan irra galtu jechuudha. WhatsApp keessan kallattiidhaan ni bantu jechuudha. Tole WhatsApp keessan erga haala kanatti bantanii booda meeseejilee garaagaraa kanneen guruupiilee irraa isinitti dhufanii fi akkasuma jechuudha namoonni dhuunfaa ta'e isinitti ergan jechuudha. Ofirraa hidhuudhaaf hayyama keessan malee wanti sun akka gara isin hin yaadii wayiitiin isinitti hin dhufne yookiin ammoo sagaleen guruupii sun akka isin hin jeeqne taasisuudhaaf tuttuqaa sadan kanarra ni cuqaaftu. Sana booda settings iddoo itti kilikni gootu. Sana booda jechuudha maal gootu as gabbuutu iddoo notification jettu kanarratti al tokkoof deebitanii cuqaaftu jechuudha. Sana booda maal gootu haala kanatti asirratti ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee nama dhuunfaa yookiin ammoo jechuudha nama singilii ta'ee yookiin ammoo guruupii keessa hin jirre yoo isin barreesse asirratti ni argattu jechuudha. Kana asirra jijjiirattu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sagalee barbaadanii sagalee illee filattanii jijjiirachuu ni dandeettu jechuudha. An asirratti filadhee sagalee kana fayyadamaa jechuudha. Isinis sagalee kana fayyadamuu dandeettu jechuudha. Inni biraa ammoo jechuudha vaabireet jechuun ammoo isa kana isa yeroo bilbila keessan isin kiisha kaatanii isin bilbile zirri jechuun bilbila sanaa qaama keessanitti dhageessiftu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Inni biraa jechuudha WhatsApp keessan irratti jechuudha guruupiilee garaagaraa keessa jiraatan fakkeenyaaf keessattuu guruupiilee gurguddaa irra jiraatan namoonni amma ergaa achirratti erganii ergaan sun ammoo sagaleedhaan waan dhageessuuf sagaleen sun isin jeeqaa jechuudha. Sagalee sana gonkumatti akka hin dhageessifne akka saayilaanti ta'ee osoo sagaleedhaan hin dhageessifne WhatsApp keessan irratti ergaan namni ergu sun isiniif dhufu qofa taasisuudhaaf maal gootu as jechuudha bakka guruupii jedhu kanarratti gara jalatti jechuudha notification tone iddoo jettu ni argattu asirratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda haala kanatti isiniif dhufa yeroo jalqabaatiif as default notification sound iddoo jedhu kanatti haala kanatti argamaa jechuudha. Sagalee kanarra jira jechuudha. Isin ammoo iddoo silent jettu kanatti gaddeeftanii akka sagaleen isin hin jeeqne ergaan qofti yeroo isin dhufe akka ergaa san qofa arguu dandeettan yookiin ammoo ilaaltanitti haala kanatti deeffachuudha dandeettu jechuudha. Erga kana jenne inni biraa jechuudha WhatsApp irratti jechuudha ergaalee garaagaraa namni ergu fakkeenyaaf suuraas ta'ee viidiyoo wantoota garaagaraa jechuudha. Akka sagaleedhaan isin hin jeeqne taasisuudha dhiifama. Akka gara gaalarii keessanitti gabbu'ee gaalarii keessan isin jalaa hin guunne taasisuudhaaf al tokkoof storage in the data iddoo jedhu kanatti ni cuqaaftu. Sana booda as iddoo kanarratti jechuudha fotoo ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf as fotoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha kana hunda irraa kaaftu jechuudha yoo barbaadan yoo akka isinitti gabbuu barbaadan irraa guutuu raayit irra guutan yoo akka isin gara gaalarii keessanitti gabbuu barbaadan guutuu irratti guutuu yookiin ammoo irraa kaaftuu jechuudha. Kuni kan yeroo daataa yookiin ammoo rasiida keessan waayifaa hin fayyadamneeti rasiida keessan gara daataa argattanii daataa fayyadamtanii jechuudha. Tole amma fotoon qofti akkanarratti gabbuu hayyamee jira jechuudha. Haala kanatti isinis kan barbaadanitti guutatanii yookiin ammoo guutuu raayit gootanii guutuu dandeettu jechuudha. Tole inni biraa ammoo jechuudha miidiyaadha fakkeenyaaf all media fakkeenyaaf asirratti when connected on wifi fakkeenyaaf wifi keessan yeroo wifi hidhatanii jirtan haala kanatti wifi yeroo wifi irra jiru yookiin ammoo wifi fayyadamu
wanti guutuun viidiyoo aadiyoo ta'e wantoonni garaagaraa hundi isaa wanni namni natti ergu guutuun isaa gara gaalaariitti gannaaf bu'aa jechuudha. Isinis haala kanatti yoo barbaadan guutatti yoo barbaadan haala kanatti raayitii irraa kaaftu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Inni biraa jechuudha. Kanas erga haala kanatti guutanii booda okee jettanii duubatti deebitu jechuudha. Kanneen asirraa gad hafan jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota garaagaraa kanneen asirraa gad hafan haala kanatti laaltanii guuttachuudha dandeettu jechuudha. Waan baay'ee isin dhibaatii miti. Waan baay'ee salphaadha jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Viidiyoo kanarraa akka baratan abdii qaba. Viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaa fayyadamaa isin jira. Akkasumas hiriyoottan keessaniifis qooda. Tole barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.